Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu keessatti hawaasni tajaajila fayyaa akka argatuuf buufataaleen fayyaa 6 fi keellawwan fayyaa 28 ijaaramanii tajaajila kennaa jiru. Aanaan Gooroo kennaa jiran keessaa buufanni fayyaa Borodaa tokko. Buufata fayyaa kana keessatti tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii, talaallii idilee, yaala ariifachiisaa fi tajaajiloota fayyaa garaa garaatu kennamaa jira. Tajaajilli buufata fayyaa kana keessatti kennamaa jirus yeroodhaa yerootti kan fooyya'aa jiruu fi ogeeyyiin fayyaas aantummaadhaan tajaajila barbaachisaa kennaafi akka jiranidha. Keellawwan fayyaa fi buufataaleen fayyaa qindoominaan hojjechuun hawaasni tajaajila yaala fayyaa dhiyeenyatti akka argatuuf hojjetamaa jira. Buufata fayyaa akka aanaatti buufata fayyaa 6 qabna. Keellaa fayyaa 28 qabna jechuudha. Araddoota baadiyyaa 28 magaalaa sadarkaa aanaatti waamamsisii ta'e 2 jira. Waliigala araddaa 30 yookiin ganda 30 kana tajaajilaa jirra jechuudha. Kanaaf isa kana keessatti buufataaleen fayyaa 6 kilaasteraan araddoonni gandi jalatti ijaaramee jira. Isaaf immoo buufanni 6 tajaajila kennaa jiru. Keessattuu tajaajila du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuu keessatti ga'een paakeejii eksteeshinii fayyaa 18 sadarkaa gandaatti hojjetamu sana eega itti sarratti hojjetame immoo tajaajila yaalamu sadarkaa buufata fayyaatti akka ergamu godhama. Kanaaf achirratti immoo tajaajila deddeebiin yaaluu sadarkaa buufata fayyaa irratti hin kennina. Akkasuma immoo ciibsanii yaaluullee hanga guyyaa 3 hanga 5tti sadarkaa buufata fayyaa irratti hin kennama. Dabalataan immoo laaboraatoorii qorannoowwan adda addaa. Tajaajila dur qarshuma teenyaanuu wal'aanamuuf dararamaa turre. Amma baay'ee hojii jijjiiramaa agarra jechuudha. Qarshii 400 fi 10 waggaa takka itti fayyadamna. Maatii 10 qabaannus maatii 20 qabaannus itti fayyadamna. Ogguu dhufne tajaajila gahaa nu kannamatti keellaa fayyaa inni qabna kana malees. Kanaas ogguu dhayne itti fayyadamne akka itti tajaajila fudhannus nu himte gorsa adda addaa fudhanne galla jechuudha. Tajaajila keenya qoricha fudhachaa. Ka durirra har'a fooyyina guddaa agarra jechuudha.
Ogguunii fi buufata fayyaa dhufne ogguun nuti dhufne tajaajila keenya nuuf godhan bakka akkasitti qoricha keenya fudhannee galla jechuudha. Tajaajilli amma dura ture waan ashuraansii dhabuu irrattis waan hedduudhaan miidhamaa turre. Amma immoo 410 kafallee maatii keenya wajjin asirratti footoo irratti kaanee waliin tajaajila argachuu jira. Kan duraan irra amma fooyya'aa irra caalan nama simatanii dawaa jiranillee dafanii siqannanii hatattamaan akka dur dhaabbadhu turi ala turi wanni jedhamu hin jiru. Dawaaf dhufnaan ogguma san yaalamtee. Haadholiin dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila hordoffii da'umsa duraa fi da'umsaan booda akka argataniif xiyyeeffannaan kennameera. Buufata fayyaa Baroodaa keessattis tajaajilli kun adda durummaan kennamaa jira. Kanaan dura ganaa osoon mana kiyya osoon hin deemin duras dheeyina guddachuun mala gidee takka xuriin bakka na goddoon mala lagu karaa buufataatiin dhufaa yeroon dhufe kana dawaa likkitti naa kananii deebi'ee wallaanamaa ture. Deebi'ee eegan mana kiyya eegan dhaqu booda eegan ulfa gara qabadhe booda rakkoo adda addaatii jira. Garbiin isitti heddummachuu mala kana gizee dhufnes dawaa likkitti yaalamaa turre nu godhaa jiranii. Ji'aanis dhufnee kittibaatiin godhannaa torbatti illee ni dhufna torban lamatti illee ni dhufna kabajaan nu gaggeessaa turan dawaa nu godhaa turan. Akkasitti laalamaa turre itti gizee yeroon da'umsa keenya gizee ga'u gizee bakka dhufnu likkitti dawaa nu godhaa akka nuti turretti dafanii nu gargaaranii nu deessisan. Amma bakka edumaan dhufee edumaan dee amma dawaa naa godhanii daa'ima kiyya fillee godhanii guyyaa lama moo sadii gizeen oole booda bakka gizee isaan baay'inaan jedhanitti beekaluun hin danda'a. Baatitti dhuftee gargaarsa godhachuu qabdaa, kattibaatis godhachuu qabdaa. Kaniinis yeroo si fayyadutti dhuftee godhachuu qabdaa. Foonii fi laafinnii fi mataa fi kun si dhukkubeellee dhuftee ammatteef ilaalchisuu qabdaa. Yoonii fi kasi laaffisu taate dawwaltee silkii naaf kannanii jiranii dawwaltee nu yaamu qabda nu beeksisuu qabda jira. Kutaa kanarratti haadholiin ulfataan hundinuu hordoffii na bira gaggeessu. Akkaatuma beellama nuti asirraa kaninii fi gorsa nuti asirraa kaninuuf sanumaan beellama isaanii eeggatanii isaanis hordoffii isaanii ni gaggeessanii nutis akkaatuma qajeelfama jiruun hordoffii fi kunuunsa isaaniif godhaa deemnaa jechuudha. Isa kana keessatti haadholiin ulfataan akkaatuma ulfataanii gara dhaabbata fayyaa deemanii akka ilaalaman ni gorsinaa jechuudha. Yeroo ulfata isaanii baranirraa gara dhaabbata fayyaa deemanii hordoffii kee galan gorsinaa jechuudha. Inni kun immoo hagam takka haati ulfaa takka jalqabaan ulfata ishii beetee hordoffii yeroo yoo eegaltee fi otoo hordoffiin eegalin ammoo ichi turtee gara 6-7-8 ichi turtee yoo niif hordoffii eegaltu taate garaagarummaa guddaa jira. Maaliif ulfata ishii akkaataa if barteen hordoffii eegaltee kiniina ayiranii fi fooliik asiidii jedhamu jira isas fudhatti. Marfee teetaanasii jedhamu jira isas fudhatti. Amma kiniina ayiranii jedhamu kana haati jalqaba ulfata ishii akka if barteen eegaltee fi turtee eegalte garaagarummaa guddaa jira. Fakkeenyaaf rakkoolee daa'imman yeroo ammaa hidhii baqaqanfaa kilafti paaleet isa jennuun duuda kana faarraa uraa qaban ispaayinaal bafiidaa isa jennuun sababa nuuraal tuub difektiitiin warran dhufanii jira. Kiniinuma takkittii santuutu dhorkaa jechuun wantoota akkanaa kanneen. Fakkeenyaaf haati takka eega deesse booda dhiigni baay'een karaa dhangala'u yoo ta'e hemogloobiiniin dhiiga ishee keessa jiru gabbu'aa yoo ta'e hin dandamattu. Kiniini kana fudhachaa yoo ni deemte immoo yeroo rakkoon akkasii sun gaafa san mudatullee ni dandamatti jechuudha. Rakkoo dhiiga barbaadu san biran geessu jechuudha. Isa kanaaf gara daa'imaatiinis gara haadhaatiinis yeroodhaan ulfa isaanii baranii wantoota akkanaa kana fayyadamuun haadhaafis faayidaa akkasii qaba daa'imaafis faayidaa akkana qaba jenneetu gorsinaa jechuudha. Akka buufata keenyaa kanatti wantoonni qoranni dhiyeenya kanatti wantoonni adda baasne fakkeenyaaf amma walitti hidhamiinsa keellaa fayyaatii fi buufata fayyaa jidduu jiru cimsuudhaan amma fakkeenyaaf kanaa wajji ol qabatee gizee jennu fakkeenyaaf da'umsaa wajji ol qabatee hawwan hedduun kanaan dura hubannoo osoo hin qabne amma tokko ganda keessatti rakkoo adda addaatiin qunnamaa ture. Isa kana immoo yeroo gabaabduu keessatti akka buufata keenyaa kanatti walitti hidhamiinsa buufata fayyaa fi keellaa fayyaa
hanga gandaatti hanga galeetti ijaarree isaan kana dubartaan kunillee mana ta'us akka hin dhabne buufata fayyaa akka da'uu qaban wantoota akkanaa kana fooyyessinaa jira jechuudha. Inni biraatii wajji wal qabatee IPCG jedhanii kitaabaatu jira jechuudha. Ogeessonni dhukkubsattoonni hedduun kanaan dura jechuudha. Dhukkuboota xixiqqaa asitti silaa yaalamuu danda'u. Hanqina ogummaatii wajji wal qabatee lafa tiraanspoortii hedduu baasuudhaan iddoo fagoo deemaa turan. Isa sana hambisuudhaaf amma akka buufata keenyaatti akkuma Itoophiyaa baadiyyaanii qophaa'ee isa saniin kitaaba saniif dura kaa'ee ogeessii hundinuu tikitimantii uummata kanaaf jechuudha kannaa jiraa jechuudha. Inni biraa immoo haala asii olitti inshuraansii wajji wal qabateeti. Inshuraansii wajji wal qabatee hubannoo hawaasa keessa cimsuudhaan namoonni hedduun hin beekan hubannoo isaa kana waan ta'eef qarshii 410 namoonni hedduun namoota fakkeenyaaf 300 baasee wallaalame akkanaa kana fakkeenya godhuudhaan tajaajila akkanaa kana kannaa jirra jechuudha. Dubartaan lakkuma hubannoodhaan akkuma ta'an yeroo takka tajaajila akkatti dheexee ollaa sanii yookaan ganda sanitti himtu jechuun hubannoo walirraa fudhachaa jechuudha. Isaanillee akka asii akka dhufan wal taasisaa jiranii jechuudha. Aanadhuma Gooroo guutuu keessatti buufanni fayyaa qobboo wal ta'as kenni tajaajila isaa fooyya'ee hawaasa naannawaa tajaajilaa jira. Keessattuu naannawaa kanatti dubartoonni tajaajila fayyaa argachuuf kan duraan daandii fagoo deemaa turan ammatti buufata fayyaa kanatti tajaajila gaarii argachaa jiru. Gaafa duraarraa ammaaf kennaan tajaajilaa fooyyee maatiin teenya nama 7 maatii nama 8 kana qarshii 410 kafala amatatti 410 kanaan amata guutuu tajaajilamaa jirra. Waggaa nuti dhufnetti halkanis haa taatu guyyaas haa taatu nu cinaa dhaabbataniiti du'aa nuu kannanii akkasii nu gaggeessaa jiran. Ogeessi as keessa jiru kun yoo nu dadhabe kanaa dhufa kun yoo nu dadhabe kanaa dhufa keessummachiisiin isaan nu keessummachiisanuu fayyaa biraan nuuf fiddi. Nu tajaajiluu dura kuteeti nu keessummachiisuun sanuu fayyaa dhukkubaan nu dhufte san daran fayyinee haala gaariin nu gaggeessan. Qoricha bareedaa kanaan yoo baattan kanaan arrallee zaa duree dhufne zaa booda deebi'aa nuun jechaa akkasitti dhufnee dawaa bareedaa harkachaa jirra. Waa hedduutu jijjiiramaa jira. Tokkoffaa keessatti waa'ee fayyaa kanatti xiyyeeffannaan guddaan ni jira. Akka aanaa keenyaattis akka araddaa kanaatti waan hubannu irratti jijjiirama guddaan ni jira. Duraan kallattii nama dhuunfaa deemaa turre, haakima dhuunfaa deemaa turre. Kan mootummaa kana hedduu balaa'ifatee sababni isaas qorichaaf rakkoo gara doktorootaatiin kana wajjin wal qabatee karaa nama dhuunfaa deemaa turre. Kun amma hin jiru. Osoo jiraate namoonni kun tokko anasitti walaanama kuma tajaajila fayyaa irratti inni as keessaa dhufee dhabee deemu tokko isaan jiru. Baay'ee fooyyee jira. Osoo argachuu baanne maaltu nama dhuunfaa asitti nu as deebisare. Argannee takka matayyaatti achirratti waan duraan barbaadaa ture san rakkoo isaatiif rakkoon san furamee asitti as deebi'ee asitti anjiraatu maatiin yoo gubee ana dubbatti akka fayyadu dhufanii tajaajilama jiran jechuudha. Kennaa tajaajilaatiin wal qabatee ammaan dura haalaan rakkisaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma inshuraansii yeroo sassaabnu nuun keessummeessanii. Kanaaf gilli irra filannaa maaliif nu darartanii waan jiru ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e nuti hojjetaa qixa sirriitti bakka ramadameetti akka itti gaafatamummaanis jiru. Itti dhageemee uummata keessaa bee waan ta'eef uummata dhufee kan ammoo sirrii tajaajiluu akka qabu kallattii keenya yeroo yeroon hordofa za'a mootummaatti bakka ramadaman sanii fakkeenyaaf ka OPD ramadame OPD'n bahu za'a jaacinaa yeroo isaa eeggatee baha sirrii tajaajila kannaa jiran jechuudha. Gama biraatiin ammas duraan hanqinni jiru qoricha ture jechuudha. Qoricha fakkeenyaaf waggaa dabre takka akka 500, 400, 300 bitamaa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana immoo horii hooggansaa yaamnee tajaajilamaan keenya dabalaa jira. Kanaaf karoorri keenya kana ta'uu qabu jennee dursa karoorarraa hojii jijjiirree jechuudha. Karoorri keenya hiixatee akka nuu qabamu erga taasisne booda kan 500, 500, 300 bitamu amma miiliyoona takka tuqaa 3 binnee hawaasa tajaajilaa jirra jechuudha. Qoricha osoo hin dhumin parsantii 80 gizee seen qoricha bituu eegallamte jechuudha. Kanaaf qoricha dhabame hin jiru wanni jedhamu jiru. Hawaasni dhufnaan qoricha gahaa harkatee deema jechuudha. Buufata fayyaa kanatti kenni tajaajila fayyaa akka fooyya'uuf jiraattonni naannawaa kanaa rakkoo buufata fayyaa kanaa ilaaluun furmaata kennuuf hirmaachaa jiru. Riiraa oli buufnee koree ijaarrannee mana itti hafuura baafannee yoonii fi torbaan tokko si'afe torbaan lama si'afe manni yaalaa jee asitti keessummachiifnee isii mana naannee sireerra ciiftiimi asitti ilaan gaafataa godhannee isteeshinoonni keenya waliin nu qabee dura buutuun manni kun akkana yennaan eedan taatee nyaan jennee dubartaadhaan ijaarrachuu dandeenya. Dirqamni kan jirre jechuuf hadhiin. Hoggaa ta'an dubartaan teenya hoggaa dhaltee as finne amma dhaluuf dhufti. Nuti jala dhufne. Hoggaa jala dhufne ispaaltii tanarra tattee. Qabba halkan taatu ispaaltii tanarra bu'u. Wal mari'anneeti nuti akka zoonii kanaatti araddaa 4 qabna. Araddaan 4tu wal mari'atteeti haati dhalte tun. Amma fakkeenyaaf namni tokko hoggaa dhalagee haa mana hakimaa jala dhiyaate torbaan faa
torbaan lama faa mana hakimaa jala dhiyaadhu achi taa'ii jedhanii ni jiru. Nama kana namaa jala deemu. Namni jala deemu kun bakka gattaa'u hin qabu. Bakka gattaa'u waan hin qabneef dubartaan damee misooma dubartaatiin wali ijaaramnee mana kanallee ijaarranne. Haadholiin keessa boqotu hoggaa dhalageessa torbaan tateessus gana afata namni jala fidu hin jiru uffata namni jala fidu hin jiru kun olaa qopheeffannee jirra. Dubartaa qopheeffate dubartaa aanaa gooroo guutu. Midhaan illee haadha dhalteef haadha dhaltuuf jenneeti qarshii takka takka midhaan kiiloo takka takka guurree ziyeta binnee dhadhaa binnee as keenyee fi haadha dhaltu saniif asi qopheessinee godhaafii jirra. Fakkeenyaaf haati takka gisee dhuftu torbaan takka. Outleetii bakka dhukkubsataan deddeebiin yaaluu kun afur goone sababa saniif afur goone maaliif dhukkubsataan akka malee obsan qabaatu obsan qabu ammas yeroo harargeedha waan ta'eef aadaa nama kanaas beekanii wal'aanuus waan tokkodha ganama amma sa'aatii kana baay'ee hin bayyatan ganama akka malee bakka itti seentu qabdu bakkuma kilaasii kana seentee nama wal'aanuudhaaf akka bakka itti seentu qabdu baay'ee baay'ata saniif humna qabnu muunuudhaan ganama bakka biraatti illee gaafa kursii illee gaafa as keessa kaa'anneetti tajaajiluu qabna jechuudha. Inshuraansii waan ta'eef hanga danda'ametti yoo dhabe abbaa birrii isaa dhaba malee namni biraa namni inshuraansii ta'e akka ittiin si gara alaan deemu yoo dhabamee dhabame qorichi istaandardii jira istaandardiidha kun istaandardii Itoophiyaan lafa kaa'edha kanaan wallaanta kana ala baatee farst laayiniin kana yoo wallaante kana yoo kun hin jirallee illee kanaan tajaajila isaa kanneefi maaliif wal bira qabdee ilaalta namichi kun koostii inni ala baasu moo qorichi kun akkami kanaan yoo wallaaname waan jiru fakkeenyaaf Paracetamol yoo jiran daakiloo kan ta'e maara kun qabu. Saayinsiin isin dorku saayinsiin fedhes waan hin dorkineef alternaatiivii akkasii fayyadamu. Torbaan lama mana hakimaa dhiyaadhu ta'etu ni jiru. Nuti immoo bakka cibsinu dhabnaa rakkachaa turre jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal godhu qabna waan jiru eegama reennee booda baajata ni qabna waan jiru irra laal. Baajata hin qabu. Garuu maal godhu qabna hawaasa bal'aa qabna waan jiru laal. Dubartaa bal'aa qabna waan jiru laallee dubartaa keenya mari'achiisa. Yeroo mari'achiisne hin gammadan jechuudha. Nuun rakkachaa jira nuutu achi dhala. Kanaaf baajanni mootummaa keessa seenuu hin qabu. Nuutu walitti qabatee araddaan afran nu jala jiru. Walii qabannee ka 200 danda'u ka 100 danda'u bifa akka gumaataatiin jechuudha walii qabatanii mana kana fakkaatu ijaarrachaa jiran jechuudha yeroo mana kana ijaarratan qarshii walii qabatan kooree ijaarrataniiti isaanuma keessa araddaan afran keessaa kooreen ijaarame kooree meeshaa bittu jira kooree meeshaa maallaqa sassaabdu jira walii qabdu jira isaanii hordofaa najjaara if keessaa godhatan jechuudha if keessaa godhatanii haala kana fakkaatuun mana kana ijaaraa jiran jechuudha. Dubartoonni ofii isaaniitiif walitti buufatanii maqaa gumaata jedhu. Gumaata jechuun akka Harargeetti buusee walitti buusanii so gumaataan walitti buusanii warri kashmantii kana jala jiru kaarremnis kashmantii jala jiru mana isaanii hojjetaa jiru jechuudha. Qoricha dhiyeessaa wajjin wal qabatee piroojeektii hojjechuun ni ulfaata waan ta'eef galii keessaati. Kanaaf dubartoonni immoo ofii isaanii walitti fidatanii mana kana fakkaatu ijaaraa jiran. Keessattuu kellaa fayyaa waliigalaa yookiin dhaloota lammaffaa jechaa turreen kana inisheetivii kana waan sadarkaa gadiitti jalqabne akka aanaa keenya tokko hojjennee jirra hirmaannaadhaan. Hirmaannaa fi baay'ata mootummaa walitti dabalee keessattuu hojjetaa mootummaa mindaasaa irraa parsantii 50 ogeeyyii fayyaa muree kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa waggaa kana hojjennee jirra jechuudha tokko. Yeroo dhiyootti eebbaaf ni ga'a.
Inni kaan immoo keellaalee fayyaa kaan jiran immoo haala hawwataa ta'e akkaataa buufata fayyaatti hojiilee magariisummaa nama simatuu danda'u kan jiru keellaalee fayyaa irratti magariisummaa isaa iddoo hawwataa ta'e iddoo yeroo dhufan saayikooloojikaalii akka tiriitti ta'anillee hojiileen baay'een hojjetamaa kan jiru ta'uusaa. Haadholiin sababa da'umsaatiin akka hin miidhamneef ogeeyyii buufata fayyaa kanaatiinis hawaasaaf hubannoon kennamaa tureera. Kanaanis buufata fayyaa kanattis ta'ee akkuma aanaattuu lakkoofsa haadholii buufataalee fayyaa keessatti da'aa jiranii dabaleera. Fakkeenyaaf amma da'umsi waggoottan darban parsantii 80 irra ture jechuudha. Amma immoo hojjettoota midwaayifaroota gabbuusnee jechuudha. Hawaasa keessa gabbuusnee konferansii gaggeessanii yeroo ji'aan konferansii waan gaggeessaniif ji'aan madaalamaa waan deemaniif jecha isaanittis walii dhiyeenyi waan jiruuf jecha miidhaan manatti da'uu fi immoo buufatatti da'uu maali jedhuun uummata hubachiisanii uummanni baatii 9 geenyaan asitti dhufee tajaajila isaa yeroo yeroon ji'a 3 irraa eegalee tajaajila isaa haadholiin ulfaa marsaa 8 dhufanii tajaajila argatan marsaan 8ffaa ka da'umsaa ta'a jechuudha. Ergas booda yeroo dahan tajaajilli barbaachisaa hin kaa'amaa fi fakkeenyaaf midhaan hin qophaa'aa fi midhaanis kan qopheeffatan ifumarraa qopheeffatan jechuudha. Haadha takkaaf qarshii takka jedhaniiti waliin baafatanii midhaan xaasaa takka waliin guuranii waan guuran sanirraa dhadhaas bitanii zayitaas bitanii waan bitan ammas ifumaaf waan ammasanii tolfatanii sirriitti asii qopheeffatan waan ta'eef tajaajilaaf gizee gan yeroo da'umsaa isaanii gizee ga'u dhufanii asitti dahan jechuudha. Ijoolleen teenyaas simannaan isaanii ka durirraan haalaan fooyya'ee jechuudha. Maaliif nu faana waan bareetaa jiraniif jecha sirriitti asii dhufanii dahaa jiran jechuudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e yeroo amma 604 karoorri keenya raawwiin keenya immoo 707. Kaachimantiin keenya ardaa 4 jira. Kaachimantii ala dubartaan dhuftee as da'uu jirti jechuudha. Tajaajila asir jirurraa kan ka'e kaachimantii keenya ala fakkeenyaaf makkanniisa kan jennu biikkaa jala jirti. Garuu asitti tajaajila dhufaa harkattaa itti sababa kanarraa kan ka'e parsantii 100 takka ta'e jechuudha. Da'umsa wajji wal qabatee waggaa lama dura parsantii 67 irra ture jechuudha. Da'umsa tajaajila yaalatti yookiin buufata fayyaatti argatan. Yeroo ammaa 6,645 karoorrii ji'a 9 kanatti qabnu isa immoo raawwii 6,662 parsantii 98 hangoo tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa irratti kan inni jirra jechuudha. Inni kun sababni isaa kan hojjenne tokkoffaa irratti dubartoonni dursanii akka mana yaalaatti dhufan yeroo tajaajila da'umsa duraa irratti hojiilee hojjetamanii jira. Isaaf immoo konferensiilee adda addaa sadarkaa keellaa fayyaa irratti akka hojjetaman goone ogeeyyii buufata fayyaa keessa jiran deessistoonni gabbu'anii konferensii irratti akka hawaasa mariisan goone konferensii booda immoo dhaabbilee fayyaatti yeroo dahan haalli akka mijatuuf irratti immoo hojii hojjenne jechuudha. Isa faana wal qabatee waggaa kana inisheetiivii haaree buufata lama irratti iddoo turtii hawwanii ijaarree. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu keessatti waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa bu'uuraa babal'isuuf hojiin hojjetamaa jiru fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa kan jiruu fi xiyyeeffannoo fayyaa maatii tajaajila haadholii fi daa'immaniif kennamee jiru muuxannoo gaarii cimee itti fufuu qabuudha.